Allah, 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 Allah. Akkana. Egaa dhibatan walitti aansine egaa dhufaa jirra. Magaalaallee qabaachuu akkas. Yaaddaa mee yaaddaa. Okay. Akkana gaafoo galgala jummataati. Akkasi gaamee sagantaa keenya torbee lamanii ta'a ittuma fufaa jira laayifii kana. Dhufnee egaa haasa'u jira. Haasawni keenya nama sii galtee galuufiif bichaaf gala. Sagantaa nama gammachiisuudhaaf takka paartii gammachiisuudhaaf takka qaama hidhate gammachiisuudhaaf hin dhufne. Waa'ee nama keenyaa, waa'ee saba keenyaa irratti ijoollee teenya warra TikTok keessa jiru kallattiin isaan deemu jiran hamaa ta'uu irratti torbee lama sadii haasa'u jiru. Akkasi diddaadha. Har'a sagantaa bareedduu qabadheetiin dhufee jira. Beeki ilmi namaa kun nama hunda gammachiisuu hin danda'u beeka. Nama sii galtee haasofni kiyya kun hin taaneefis jiraachuu danda'a. Kan sii galtee waliin hin jiruun gammachiiftuus jiraachuu danda'a. Kun haaluma sii galtee addunyaati beeka. Ammoo wanni inni dubbachaa jiru tuni waanuma sii galtee nu fayyadaati. Waan uummata keenya fayyadaati. Tunuu sii galtee boqonnaa bal'aa beeka. Boqonnaa bal'aa hojaan waa'ee uummata keenyaa wallahi akka maleetti sii galtee boqonnaa guddaadha. Porshiinii guddaa. Kanaaf akkasii amma namni tokko waan sii galtee bazaa waan nama arrabsutti ka gammaduu jira. Gosa arrabsee ka sii galtee waa barbaaduu jira. Ka naannoo takka arrabsee walirra kaasee as gubbaa dhufee akkasitti dhageeffachuu fadhuu jira. Nama ammaa sii galtee ulabaanii tana haa mokkoro jechuun akkasii san bakka akkasii deeme haa dhageeffachuu fadhuu jira. Kaanis bakka sii galtee siyaasaadhaan namni kun walitti gamaa gamana ba'ee itti jechaa wal dhadha'u. Warri bakka akkasii dhaqee dhageeffachuu fadhuus ni jira. Kanaaf xabiyaan ilma namaa tuni kanaaf namni hundinuu amala mataasaa qabaatullee ilmi namaa kun beektaa waan gaarii yoo dubbate waan gaarii baleessaaf yoo dhaame waan gaarii yoo dhaame warri sii galtee asii irratti waan gaarii walii dhaamaa jiru walii dhaamaa turre hedduu nama gammachiisa. Waan gaarii sii galtee walii dhaamne waan gaariidha wal hubachiisaa deemaa jirra.
kanaaf namni waan gaarii dubbatu yeroo hundaa'u waan gaarii dubbataaf nama hayyu namni waan hin taane dhageeffatu haasawni isaatii uuma akkasiitii eegalee dubbataaf kanaaf kanaaf jiru. Wareegama qaqqaalee qabatanii duuba maaliin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya qabsoo siigaltee Oromoo tana utubuu keessatti dhugaa dubbachuudhaaf uummanni keenya beektaa hangafa uummanni keenya uummata shiran beekne uummata siigaltee sabboonummaan galaafattee miitee cabsitee xiqqeessitee hojaan uummata Harargeeti dhugaa dubbachuudhaaf kana siigaltee sababa malee miti nama tuquufii miti godina tokko qaqqabuufii miti ani siigaltee nama tokkummaa uummata keenyaa kana jaalatu duuba dhugaa siigaltee uummanni keenya qabu uummanni Harargee qabu uummanni Arsii qabu uummanni Wallaggaa qabu Shawaa qabu dhaloota kana siigaltee wal hubachiisaa deemuun hegeree dhaloota keenyaatiif faayidaa qaba beeka. Kanaaf nama siigaltee godina biraa waa jechuun arrabsuun gowwaadha. Nama gowwaan nama arrabsa yeroo hunda namni gowwaan waan haasa'uun beeku obboleessa irratti haasaa beeka. Tanan goonu haasa'u akkasiitti isin dubbannu wanni dubbannu duuba seenaa dubbannee dhaloonni kun seenaan abbootiin teenyaa tana arraan tana dhaloonni kun eessa jirra nuti maal keessa jirra jennee siigaltee laaluun barbaachisaa beeka. Irra guddaan nama amma fakkeenyaaf kanuma barra uummatuma keenya kana mee namni yeroo jalqabaatii fi qawwee biyya naqee qawween akka siigaltee diina ajjeeftu kan garsiise jetteen dhaloota keenya kana nama waan biraa siin jaa beeka. Seenaa siigaltee jaarraa abbaa gadaa seenaa Ilamoo Qulxuu seenaa Hundee seenaa qabsaa'ota keenyaa kana ni beekna hin beeknu. Kanaaf siigaltee maaliif irra tana kaasuu barbaade
dhaloonni seenaa abbootii hubatee dhaloonni siigaltee waan abbootiin taate hubate yeroo hundaa maal ta'a saba kana qooduu irratti hin hirmaatu uummata keenya siigaltee qoqqooduu irratti warra hirmaatu wajjin dhaabbatee siigaltee hin hirmaatu dhugaa dubbachuu. Kanaaf wanni siigalteen mul'achaa jiru dhaloonni keenya kun dhaloonni Harargee kun dhaloota seenaa abbootii teenyaa seenaa gootummaa siigaltee abbootiin teenya dabarsan qabsaa'onni keenya dabarsan dhugatti hin beeknu. Kanaaf obboleeyyan akkuma reefu jedhetti uummanni keenya dhugaa dubbachuudhaaf uummanni Harargee uummata siigaltee miskiina uummata yoo takka nama qabatellee namaa wajjin jiraatu uummata siigaltee akkuma reefu jedhetti warra sabboonummaa miitee dhugaa dubbachuuf kana qabatamaadhaan siigaltee ni beekne jechuudha. Maali waa hedduu dabarsinee beek obboleeyyan keenya hedduu wajjiin qabsoo gaggeessinee beek obboleeyyan keenya hedduu wajjiin kan siigaltee godina biraa wajjiin akka malee siigaltee oromummaa fi sabboonummaa sana cimsuu irratti akka malee dalaynee beek garuu siigaltee uummanni keenya kun obboleeyyan keenya ka amantii biraallee qabu obboleeyyan keenya ilmaan Oromoo ofiitti qabnee kunuunsinee wajjin qabsoo gaggeessuu malee guyyaa tokko siigaltee lafa Harargee tana keessatti uummata qabsoodhaa dhufe takkaa siigaltanii nyaatanii beekan uummanni keenya ifiif itti nyaadaman malee qabsoo keessattis. Kanaaf hawaasa akkasiitii beeka hawaasa gootummaa qabu hawaasa siigaltee ofii miidhame tokkummaa Oromoo tana dagaagsuu irratti warra dalagaa ture warra siigaltee itti miidhamaa ture beeka dhugaa dubbachuudhaaf qabsoon Oromoo bakki murroo gootee dhabamsiiftee qabeenyaanis waa hundaanuu bakkii rakkoo keessa neete Harargee jechuu dandeenya obboleessa kun dhugaa jiru beeka obboleessa. Garuu dhaloota siigaltee abbootii akkasitti waan jajjabduu dalaydee warra gootummaanis goota irraa ichiiti warra ulamaayinis warra irraa ichiiti warra irraa fiinxaasanii beeka dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu warra akkasii sanirraa ijoolleen teenyatuun dhalatee arraan tana nuti kun maal keessa jira mee ifa laallu atis if laali mee obboleessa mee seenaa qabsaa'ota Harargee kana seenaa ulamaayii seenaa siigaltee warra qabsoo Oromoo tana gadhaabuu irratti siigaltee warra wareegame seenaa isaanii haa dubbifnu haa dubbifnu. Namni siigaltee seenaa abbaa isaa beeku seenaa warra isaa beeku yeroo hundaa'u nama miidhuudhaaf takkaa nama qooduudhaaf takkaa siigaltee maqaa nama balleessuudhaaf hin deemu akkasii beeka. Kanaaf obboleeyyan dhaloonni keenya kuni dhaloota siigaltee seenaa abbootiin itti kennite seenaa abbootiin dalaydee deemte dhaloota lafa qabsiisuu dadhabee dhaloota siigaltee TikTok dhaloota TikTok irra siigaltee ol ba'ee wal qoodu dhaloota akkasii taane dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka nama saalfachiisaa beeka hedduu takka nama qaanfachiisa. Mee ilaali amma fakkeenyaaf biyyuma feete keessa deemme biyya feete keessa deeme kan siigaltee qabsoodha akka malee carraaqee jijjiirama ho'ettees bar jijjiirama kana siigaltee kan mootummaan Abiyyi fide kun namni murruqtee qaama irratee ammallee wallaansa dhabee kan siigaltee mana keessatti miidhamaa jiru eenyu ijoollee teenya mara ijoollee teenya hedduu miidhamne qabsoo tana irratti oromummaa irratti hedduu miidhamne
kanaaf wallahi hawaasa akkasiitii beeku manni keenya kuni ummata keenya kanaamu isaanis beekamu agootummaanis beekamu dhaloota warra gootaa san taane arraan tana nuti siigaltee as keessa dhufnee bazabazaa dubbannaa hammeenya dubbannaa guyyaa lafa wallollee galgala tiktok irratti ne gadhu waliin janna wanne kanaa kun siigaltee obboleessoo waan gaarii miti obboleessoo seenaa beekta abbootii ofii seenaa san yaadachuu barbaachisa dhugaa dubbachuudhaaf yoo seenaa tana hin beekne yeroo hundaa'u waan hamtuu dalayte jechuudha akkuma siigaltee amma gabbaanee ati akkanaati gosa akkanaati ati warra akkanaati siigaltee gosa tiyya malee gosti taan dhabamuu qabdi takka godinni kaan dhabamuu qaba wallagga dhabamuu qabdi arsiin dhabamuu qabdi harargeen dhabamuu qabdi duula akkanaa kana duula siigaltee wallaaltonni banaa jiran jechuudha namni wallaalaa yeroo hundaa'u namaan fayyadaarra siigaltee namaan miidhaarratti karoora baafataa beeka kanaaf obboleeyyan kiyya namni siigaltee waa hubachuu qabaa waan gaarii dalaguu qabaa maqaa gaarii seenaa gaarii akka abbootii teenya hojjettee dabrite sanitti waan gaarii dalaguu barbaachisaa beeka hedduu nama dhagaama hedduu siigaltee nama dhagaama amma nama keenya kana mee biyya fadhe keessatti ilaali gurbaa dheengadda baddeessaa itti gaafatamaa qeerooti jaan mucaasan siigaltee meeshaa isaa gad darbanii haadha manaa tadhalte wajjiin waan kiraa manaa kafalu dhabeetti siigaltee hedduu nama dhagaama irra guddaan nama keenyaa oromoodhaaf akkana miidhamte argeen garuu oromoodhaaf miidhamanii miidhamuma saniin jiraachaa jiran malee guyyaa tokko shira dalaynee jiti akkanattiin qabsaawee jennee namni keenya kun siigaltee bu'aa harkachaa jiru bara biyya nuti jiru tana keessa woo kan laaltu taate bara waan ajaa'ibaa jira bara qabsaa'onni siigaltee kaleessa tigireen akka ajaa'ibaa sodaattu arraan tana siigaltee biyya baqaa tana keessatti namni jireenya gaxaanaa jiraachaa jiru ummata keenyaa beeka nama keenyaa beeka kan amma 20 jiru baqaa tana keessa jiru nama keenyaa beeka kan siigaltee dagatame kan siigaltee naannummaadhaan gosummaadhaan miidhamee hadarbame hedduu jira dhugaa dubbachuuf irra guddaa siigaltee qabsoo tanarratti argeen ni miidhamte wanni nama ajaa'ibsiisu nama Tigreedhaaf siigaltee mootummaa wayyaaneetiif ummata keenya harcaasaa ture kan ummata keenya miidhaa ture kan ummata keenya fixaa ture yeroo siigaltee biyya baqaa tana dhufu qabsaawaa godhame nama hedduu siigaltee biyya baqaa tanarraa gama biyya sadaffaatti deeme garuu siigaltee hanqinni especially ijoollee harargee hanqina bal'aa qabdan boo hanqina bal'aa namni siigaltee wal maxxanfachuu qaba namni wal maxxanfate nama isaa kabiraallee oromollee ni maxxanfata namni ifiifuu of hin maxxanfanne maal oromoo biraa maxxanfata obboleessa ni beeka kanaaf obboleeyyan kiyya hedduu takka siigaltee dhaloonni kun of laaluu qaba siyaasaadhaaf gama baanee murna uummannee gosaaf siigaltee murna uummannee walirratti duuluun wal xiqqeessuun hawaasa keenya miidhamaa dagachuun hedduu takka waan nama dhagaamaati obboleeyyan kiyyamee waan akkanaa tana keessaayis haa baanu dhugaa dubbachuudhaaf dhaloonni har'a siigaltee tiktok kana gubbaa jiru laalte bara ani akka kiyyatti akkaan madaaletti dhaloota argeeti garuu dhaloota keenya kanarraa namni waan gaarii siigaltee tiktok kanarraa hawaasa hubachiisaa jiru ni jira garuu waa xiqqoo irra guddaan keenya waa labsaa jiru ibidda labsaa jira balaa labsaa jira
waan hin taane sii galtee godhaa jirra. Ummata keenya salphisaa jirra. Diin keenya salphisaa jirra. Abbootiin teenya sii galtee warri kaleessa wareegama qaqqaalii akka Oromootti baasaa turan, gama ulamaa'ii tanaanis warri qabsaawanii diin kana mul'isaa turan kana nu dhaalchisanii. Akka nuti sii galtee TikTok kanarratti dhufnee sooshaal miidiyaa kanarra dhufnee wal nyaan wal xiqqeessinu hammeenya walii labsinu tanaa miti dhugaa dubbachuudha. Abbootiin teenya bar dhaloota sii galtee qubee jaanii dhaloonni qubee kun dhaloota waa hubatu, dhaloota waa hojjetu, dhaloota of beeku, dhaloota nama isaa beeku, dhaloota sii galtee waa diiguu irratti hin hirmaanne, dhaloota waa ijaaruu fi saba kana bira dhaabbachuu irratti hirmaatu dhaloota akkasiitti nu beekan. Nuti maal godhaa jirra hoo? Hedduu nama qaanfachiisa. Hedduu nama qaanfachiisa. Akkas obboleeyyan kiyya namni beektaa nama fayyadu ta'uun barbaachisaadha. Namni sii galtee wal fayyaduun gaariidha. Nama keenya dhugaa dubbachuudhaaf anama fakkeenyaaf mucaan maqaa isaallee dhiifama. Mucaa sii galtee itti gaafatamaa qeeroo baldeessaa akka ture san nama sii galtee qaroodha. Nama sii galtee hawaasa kanaaf miidhame, nama sii galtee ummata kanaaf qabsaawe, nama jijjiirama fide, jijjiirama sii galtee warra fide keessaa tokko beeka. Garuu har'aan tana ijoollee akkasii, ijoollee qeeroo yeroo haati manaasaa dhaltee sharaa keessa jiru, yeroo sii galtee dhugaa dubbachuudhaaf hedduu nama dhaga'ama. Namoota akkanaa kan saba kanaaf miidhame, namoota akkanaa kan dhugaa Oromoo baasuudhaaf ummata keenya kanaa miidhame, nama akkanaa kana gargaarutu barbaachisa obboleeyyan. Bakka sii galtee deemnee bazabazaa, bakka deemnee sii galtee wal qoqqoonnurra warra nama fayyadu haa taanume. Akkas obboleeyyan keenya. Kanaaf akkasumatti yookaan laallu taate bara ammaas ijoolleen teenya warri kaleessa sii galtee mootummaa wayyaanee jabduu san dura dhaabbatee wareegama qaqqaalii kafalee kan sii galtee isneeperiidhaan lafeen facaatee kan sii galtee bineensaan nyaadhame kan biyyaa ari'amee biyya namaa tana keessa jireenya gadadoo jiraachaa jiru. Warra ummata kanaaf qabsaa'e tokko sii galtee namni yaadachaa jiru hin jiru. Amma fakkeenyaaf namni sii galtee gaafa hiriira guddicha 2016 sanirra akka miidhame sii galtee mana keessatti tortoree miilli isaa tortoree haakima dhabee wallaansa dhabee kan mana keessa jiru hedduu jira. Kanaaf namoota keenya akkanaa kana yaadannee bira dhaabbachuu qabna malee as gubbaadhaa sii galtee gosa faarsaa buluun, abbaa aangoo faarsaa buluun, qaama hidhate faarsaa buluun ajandaa wallaaltotaati kun. Namni gisee waa wallaale, namni gisee dhamee maal godhe jechuudha. Yeroo hundaa'u ajandaa dhama'ummaa fideeti uummatallee dhamaasuuf yaala. Akkanaa beeke. Kanaaf obboleeyyan kiyya waan gaarii gurroo olaa buufnu, waan gaarii hawaasa kanaaf gadaafinnu, waan gaarii sii galtee walaa barsiifnu. Namni sii galtee addunyaa tanarratti seenaa dalaguun barbaachisaadha. Waan gaarii hawaasa keetiif dhaamuun barbaachisaadha. Namni sii galtee waan gaarii dubbatu, waan gaarii dhaamu yeroo hunda sii galtee injifataadha, ni moo'aa. Jireenya isaallee sii galtee akkasumatti rabbi laaffisaa fi deemee jechuudha dhugaa dubbachuudha. Kanaaf akkas obboleessoo. Amma bara yoo waan laallu taate warri sii galtee sakkaaraamiin tiiktookii heddummaatti dhugaa dubbachuuf bara
fakkeenyaaf namni beektaa waan dhugaa takka yeroo dubbattu waan sabaa ta'u gudee dubbattu namni kun sii galtee sakkaaraamummaa tiiktookii sooshaal miidiyaa kana fudhatee jiraame nama waa barsiisus haa ta'u quraana rabbii haa barsiisus haa ta'u nama waan gaarii sii galtee dabarsu dhageeffatee taa'ee dhageeffachuu hin danda'u. Maaliif akka waan sii galtee jinniin keessa jirtu jinnii sii galtee haraaraa tiiktook saniitutu taammeenya dhageeffachuu fi hammeenya labsuu saniitutu isa seenee jira beeka. Isa seenee jira. Kanaaf yeroo hunda isa fiige jechuudha. Isa fiiti. Mee akkanaatti shiite kee ol qabadhu marxoo ta'e ol qabadhu mee gosa naafaarsi gosa xiyya gosa ta'e si faarsa gosti akka ta'e nyaan jirtu nuti qabsaawe nuti sii galtee bakka tana sii galtee haasoo bazabazaatii fi namni wal qoodiinsa yeroo hundaa dhageeffatuu fi achi keessatti hirmaatu nama sii galtee jireenya isaallee fooyyessuu hin dandeenye nama sii galtee tarabbii jalallee deemuu hin dandeenye nama dantaa hawaasaa hin qabne if hin harkatiin ka uummata isaallee hin harkatiin beektaa namni dura if harkachuu qaba. Namni if hin harkanne hawaasaa fi yaadaan hin taatu. Dura sii galtee namni as gubbaadhaa hammeenya labsu of harkachuun barbaachisaadha. Namni of harkannaan rabbi sodaataa beeka. Of harkannaan safuu hawaasa isaa eeggata. Of harkannaan faamilii isaa sodaataa beeka obboleessa. Ani kun sii galtee yoon as gubbaa tiktok kana gubbaa taa'ee amma fakkeenyaaf waan safuu waan qaanyii waan rabbiin hin feene waan saba keenya kana xiqqeessu waan bakka dhaloota keetii xiqqeessu yoon hin dubbadde maaliin godhanii beektaa qaanyiidhaa beeka obboleessa. Hedduu qaanyii. Namni yeroo sodaatu bara as gubbattu ol ba'ee bara bazabazaan dubbatu beeka. Namni bakka irraa dhaloota hawaasa san sodaachuu jechuun kabaju as gubbaa ba'ee maqaa ganda isaallee maqaa godina isaallee maqaa sabaa maqaa biyyaallee sii galtee hin cabsu gubbaa taa'e. Nama of hin harkatiin of hin beekne kanuma yeroo hundaa'u sii galtee hammeenya labsuutu as gubbaa guute. Kanaaf obboleeyyan inshallah rabbi haa jijjiiruu galgalilleen galgala jummataati. Wallahi rabbiin sii galtee hawaasa keenyaaf nutullee rabbiin waa qaceelchuu waan gaarii rabbiin waa dubbisu. Beeki wanni sooshaal miidiyaatu namtuudha. Amma fakkeenyaaf ani yooni naasawa hamaa as gubbatti kan naasawu taate ana Afrikaa dinaa teetitii naa ta'a. Guyyaa boruu sii galtee osuma sii galtee addunyaarra jirtuutis haa ta'u yeroo abriin si dhuftees haa ta'u viidiyoo kee hammeenyaan waraabde san viidiyoo kee sii galtee amantii tee xiqqeessitee seera rabbii itti cabsisan sanis gabbaa bara obboleessa. Kanaaf ani waan kana sii galtee harkeen jira beeka. Intalli takka gaaf tokko duutee jiti tiktookii kanarratti nama beekamaadha feemasa amriin rabbii itti dhufte duuba. Yeroo amriin rabbii itti dhufte intala akkana kanaa tanaatu du'ee jaaniiti sii galtee as gubbaallee fidanii mee intala san taakkamii intala viidiyoo akkanaa intala qullaa akkana dandastu intala sii galtee akkanaa jaaniititi duuba ol fidanii isiin gama akhiraa deemtee jirti. Yaa obboleeyyan kiyya mee waan wanni sii galtee nuti gaariin nuti oomishanne guyyaa boruutiif illee nu fayyaddi. Wanni nuti goonu gaariin nuti goonu hawaasa keenya biratti illee kabajaa nu gooti. Rabbi biratti illee sadarkaa nu idaati. Kanaaf gaarii tana sii galtee bilis irratti haa jabaannu. Irra jabaachuun gaariidha. Akkas obboleeyyan akkas obboleeyyan kiyya inshallah ani dhaamsa kiyya sii galtee dhaamsa khayrii dhaamsa tokkummaa waan
galtee waan nama gammachiisu haasawee biyyiitti hirkatee kunoo galgala akkanatti gosa walitti diree gandoo walitti diree aboo biyyitti kun akkanatti walitti qabee jira sani beekaa inni isa karoorfatee hammeenyaan lafti beekuta saniin galgala hammeenya oomishaa jiru anammoo waan saba keenyaa waan ummata keenyaa dubbadhee hafuuraan baafadhe dhugaa dubbachuudha akkas hin beeku kanaaf obboleeyyan galgalilleen galgala jabaadha akkasitti warra kheyrii dubbatu warra kheyrii walii yaadu warra kheyrii sheer godhu warra kheyrii sii galtee waliif dhaamu warra hamtuu as gubbaa dalagu rabbi nu godhini akkas obboleeyyan addunyaa tana beeyta amma fakkeenyaaf gabbaatanii yooni giiftii bannaa kannitan mee fakkeenyaaf dooraala 1,000 naa kanna 2,000 naa kanna isin gammachiisuudhaaf sii galtee bazabazaa dubbadhe huccuu ofirraa baasee waliin amma kaniin ona ta'uu taate bakka namni kun sii galtee gosa as baafadhee gosa qooniin kaniin ta'uu taate nan roobsitan sii galtee giiftii garuu niin fudhadhaa hammeenya dalage dhugaa dubbachuudha seena hamtuu dalage seera rabbii cabsee jitiin amantii tiyyaan taphadhee amantitti qoosee giiftiin akannita garuu nyaachuu hee rabbii beeku obboleessa namni yeroo hundaa'uu sii galtee hammeenya labsu dhugaa dubbachuudhaaf hammeenyumaatu yeroo hunda isa qunnama hin milkaa'u dhugaa dubbachuuf hin milkaa'u kanaaf obboleeyyan mee ilaalchaanis ilaalchamee walii kabajuun barbaachisaadha ani sii galtee dhaaba kiyya qofa dhaaba sii galtee mootummaa akka abiyyiin jiru abiyyi malee kaan dhabamuu qabaa akkasuma kaanis marroo malee dhabamuu qabaa sii galtee kaanis juwaar malee ani guruppii juwaarii juwaar jalaan deema kana jennee sii galtee wal qoqqoonna dhugaa dubbachuudha laal rakkoo teenya galtee galgala murna qabannee jiti as keessatti ani garee sii galtee mootummaati garee humna hidhatee garee juwaarii garee kaafaawuti sadarkaan namni keenya yaadu jiru kan dhugaa dubbachuudha dhaloonni keenya kanaaf sadarkaa sii galtee dhaloonni keenya kun oomisha gosaa galgala as gubbatti oomishaa bula jechuudha arraan tana saba kamiin sii galtee arrabsaa kana sii galtee istiraateejiin nuti baafannee tiiktook kanarra dhufnu yeroo hundaa'u nama tokko miinee nama tokko irratti xiyyeeffannee gosa takka irratti xiyyeeffannee siyaasaa takka irratti xiyyeeffannee takka irratti miidhaafinnee murna sii galtee akkasii san uummannee faayidaa argachuudha yeroo hundaa'u kana beeka kun sii galtee dogongoraa beeka obboleeyyan namni jireenya isaa keessatti waan gaarii godhuun kana itti fayyadamuun beeyne yoo arraba malee hin beeyne bilis hin seenin obboleeyyan kanaaf akkasii beeki maqaan gaariin feemas amma fakkeenyaaf rasitti olaaltu ijoolleen bara feemas abaluu feemas akkamaarree feemas obboleeyso mee tiiktook kana gubbaadha feemasni ni jira ni jira bara akhirii dalagutu ni jira ijoolleen teenya warra sii galtee miskiinaaf gubbaa gargaaru dhugaa dubbachuu feemas dhugaa sheekotiin teenya warra sii galtee as gubbaa dhufanii nama barsiisan kan sii galtee diin kana barsiisan warra quraanaaf gubbaa barsiisan feemasni isaanii akka isaanii maaliif hin yaadu ani sii galtee feemasa islaamaa jabaa takkaa feemasa kiristaanaa jabaan ta'e maan karoorfanne baleessa gootummaan tanaadha feemasa akka sii galtee jaarraa abbaa gadaatiin taa'e lama qulqulluu waaqa guutuu dhaabbataa birroo feemasa akka isaanii ta'uudhaaf waan isaan dalagan dalagnaa keessaa ta'e duwwa dhaloota sii galtee waan gaarii dalagaa jiru kanaaf hedduu takka nama dhagaama obboleeyyan galgalilleen galgala jummataati galgala kheyriiti kheyrii nu haa dubbisuu kheyrii nu haa dalaysiisuu
akkana obboleeyyan addunyaa tanaaf hin bololina. TikTok kana gubbaarra dhufnee qarshii harkannee takka asii galtee fooqeen itti ijaaraa, takka manaan itti ijaaraa, takka makiinaan itti bitadhattee yaadin obboleessa. Karoorfatii waan akkana. Yoo sii galtee karoorfattellee waan gaarii yoo dabarsitee, dhaamsa gaarii yoo namaaf kennitee, yoo tokkummaa saba kanaarra dalaydee feemasa taatee sii galtee waa harkachuu ni dandeessa. Garuu gaa nama waan gaarii godhu, nama waan gaarii yaadu. Feemasa ta'uun ni jabaattii beeka. Obsumaan sii galtee keessa deemaa. Jabaachaatuma obsa barbaachiftii beeka. Namni waan gaariin hawaasa kanaa labsa jiru, namni waan gaariin uummata kanaan hubachiisa jiru obsa qabaachuun barbaachisa dhugaa dubbachuudhaaf. Amma namni yoo TikTok kanarra sii galtee namni hayyuu tokko dhufe asuma gubbaa sii galtee lallabaa oolee yaa ijoollee teenya akka akkumaan sii galtee ta'u jiru kana as gubbaa lallabeeti boodarra maal godhe jechuudha. Boo TikTok kanaan seenu jee hafa jechuudha. Kanaaf obsa godhachuun hedduu takka barbaachisaadha. Ati fakkeenyaaf namni beektaa ati uummata keenya kanaaf dhaloota keenya kanaaf waan gaarii dabarsuun qaba jettee ofirra murteessitee dhufuun barbaachisaadha. Kheyrii takkaan dabarsettee dhufuutu barbaachisa malee jiddugaleessa sii galtee faayidaan harkadheettee yoo dhuftu taate dhugaa dubbachuudhaaf tun kasaaraadha. Guyyaa tokko dhufteetuma nama dhabdee kasilaalu dhabdee akkam jirta siin jedhu dhabdee beektaa akkasin namni deemee sedduu beeka. Kanaaf abdii murachuu fi sii galtee hawaasa keenya irratti hojjedheetiin hawaasa keenya waa hubachiiseetiin keessi kiyya gammadaa sii galtee akkasitti murannoo fi kutannoo qabaachuu barbaachisaa beeka. Yoo kanan qabaanne ati osuma sii galtee as gubbaadhaa uummata keenya akkumaan hin jiru kana osuma hedduu sii galtee abdii muratta. Abdii murachuun ammoo hin barbaachisu beeka. Namni hawaasa kanaa waa hubachiisa jiru yeroo hundaa'uu sii galtee deeggarsa namaa takka nama kanarraa waa barbaada hamilee namaatiti hamilee tiyya eeguu qabanii waan akkasii sii galtee gaarii miti. Dhaamsa bareedaa sii galtee dhuftee dabarsuun hedduu tokko gaariidha. Ajiriitti harkattaa, kheyriitti harkattaa, seenaadha beeku wanni waan gaarii hawaasa kanaaf dhaloota kanaaf dabarsuun seenaadha obboleeyyan. Kanaaf akkasii boo inshaallah. Okay, Ali Abdallah Ali Olseeni akkasii obboleeyyan waan gaarii haa goonu. Okay, welcome. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Akkam nagaan. Dansa akkami adeero fayyaa. Jirra wallahi maashaallah. Wallahi jirra kun alhamdulillah. Maashaallah. Yaada kana dhalii keenya mee Bari yaadni ammaati haasawa jirtu kun beektaa yaada dhugaa ijoo baay'ee bareedaadha gaa namni miidiyaa kana amma xiqqaa guddaa fi gaarii hamaa cufaatti fayyadama. dhuga. Wallahi amma yaadni ammaati dabarsite kun namni waan dhugaan fa dhugaa himedduu sooshaal miidiyaa kanarra beektaa bifa hamaadhaan guddachuutu irra karaa gabaabaa ta'e. Dhuga akkas. Safuu teenyaa fi waan adda addaa waa meeqa cabsuudhaan waan hin taane asirra haasa'uudhaan irra guddaan namaa dhugaadhaa beekee karaa rabbiinis hin jaalanne namnillee hin jaalanneen hedduu waan kana fayyadamaa jira. Gorsi kee kun ani immoo wallaahi baay'ee natti toleetumaan osoo karaa gaarii karaan bareedaa qofaanis beeki dhugaa guddachuun ni jirti. Karaa bareedaanis karaa gaariidhaanis guddachuun ni jirti. Sanumaafuu amma ani baay'ee wallaahi yaadni kee kun natti tole. Inshallah akkanumatti itti fufi. Beeki yookaan feemasanii guddachuun tuni waa karaa san qofaanii miti. Yoo jabaattillee karaa kanuma milkii kanuma nagayaa kanuma namni irraa si jaalatu kana kanuma waan gaarii hawaasa keenya egeree boruutii fi waan bareedaa dalagaa deemtu beekta. Sanumaafuu akkasuma yoo yaane wayyaadhaa amma sooshaal miidiyaan kun namni dhugaa hordoftoota hedduu harkate beeki waa takkaa jira laal beekamuu fi
beekumsa qabaachuun tu waladda. dhugaa Beekamuu tana jira yoo beekumsa qabaatte beekumsa keessaniini waa hedduu eeggachaati deemtaa mire yommuu ha beekumsaa hin qabne beekamte waa hedduus waliin laayitaa waa hedduus amma kar tokko keessattuu sooshaal miidiyaan kun beektaa humna kophaatti akkasii yommuu dogongora hedduu nama naqaa deemtaa jechuun yoo nifi barnoota hin qabaanne sanumaafuu bifa barnoota qabuun osootti fayyadamee bareedaa namni kun bifa gartee bayyanata qabu bifa gartee sammuu qabu yoo itti fayyadamne miidiyaa irratti baay'ee bareedaa jechuu fareetanii. wallaahi Sirri jirtaati. alii kiyya hedduu takka galatoomii beeytaa ani hedduu takka wallaahi hedduu waa'ee dhaloonni keenya kana hedduu takka na dhaga'ama maaliif yoo jette Dhuga. bar namni fakkeenyaa fi addunyaa tana beeytaa har'a ni jirra sa'a ammaa tana siigaltee addunyaa irraa deemuutu jira namni keenya kun waan gaarii siigaltee maqaan gaariin amma fakkeenyaaf bar abbootii teenyoo fudhatte bar ulamaa'ii teenyoo fudhatte qabsaa'ota keenyoo fudhatte Dhuga. gaarii dalaganii fi dhalootarraa dhalootatti dabraa jira wanni isaan dalagan tun. Dhuga wallahi. Kanaaf akka amantii teenyaatti solaalle bara wanni ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam waan isaan godhan har'aan tana addunyaa tana guutuu irratti fakkeenya taatee jala deemaa jira. Wanni gaarii yeroo hundaa'u siigaltee dhaloota keetii fi warra keetii fi maatii teetii fi gosa teetillee maqaa ol kaaftii beeka. Dhuga dhuga dhuga. Kanaaf wanni hamtuun siigaltee hedduu nama cabsiti. Wallaahi laaleetitiin akka malee wanni sooshaal miidiyaa kun Oromoo tanatti taphachaa jira. Keessaafuu Oromoo keessaayis akka Harargeetti akka dhaloota Harargee hojaan dhugaa dubbachuudhaaf hedduu nutti taphachaa jira. Ijoolleen teenya barachuu dadhabdee jirti. Waan gaarii dhaga'uu dadhabanii jiran. Sammuun jenereeshinii amma ijoollee teenyaa waa harkachuudha. Nama arrabsanii waa harkachuu. Wallaahi waan akkasii siigaltee taphatamaadha. Wanni irra ga'ee jira. Feemas akka abaluu jaan feemasni abaluu kan inni yaammatu kuni feemasa siigaltee nama arrabsu amma nama tokko ni yaadadha. Kanuma siigaltee Harargee tana arrabsaa feemas ta'ee jira abbaaf dijaani. Ani siigaltee gosuma tana arrabsee feemasa ta'ee ganda walitti diraa beeka. Kanaaf waan gaarii amma fakkeenyaaf mucaa tokko jira falmataa kajaan fayyadam kajaan mucaa tokko jira. Mucaan san azaanumaa fi nama gargaaruu irratti miliyoona 10 Itoophiyaa keessaa tokko kan isa ga'u hin jiru. Maaliif isa jala deemu? Isa jala deemuun amma beekumsaa beeka. Mucaa san jala deemuun falmataa san firidamii san siigaltee akkanaa kana siigaltee heddummaannee jala deemuu qabna malee yeroo hundaa'u siigaltee waan hamtuu walirratti labsuu walirra duuluun gosaa wal qooduun nama cabsite obboleessa kiyya akkasii itti fufi yaadoo qabaatte alii keenya. Wallahi yaada ijoo haaftee beektaatu waan isa akkasirraa nafne. Asumarratti wanni niin dabalu waanis namni keenya warri beekamtii harkattanii akkan eega fakkeenyaaf bar yoo magartee wahuman taanillee tahee beekamtii harkatee yookaanii fi jabaate ammoo yaada isaa jijjiirratee sammuu isaa jijjiirratee keessattuu amma dhugaadhaa waa'een gosummaa tunii fi waa'een gandummaa tuni beeke osuma deemtuuti miidiyaa irraa gara lafaattuu mul'achaa deemu jirti. Maaliif namni keenya osoo silaa dhalaas dhiiraas tahee waan safuu cabsaa waan gartee akka rabbiittis jibbama wallaahi keessattuu sooshaal miidiyaan kun tiktookiin gubbaan keessattuu niu harka cinaacha isaa hamaa turre guddaadha cinaacha gaariirra ajaa'iba waan namatti ta'u cinaacha isaa hamaa san dhiifnee yoo cinaacha gaariirraa qabanne rabbiin sumaaf dabarsa feemasaa miti feemasa walitti taata akkuma amma ta'etti amma firii deemsan osuma gartee waan gaarii dalaguutu kan inni akka Itoophiyaa miliyoona 10 ta'e har'allee kun dorgommiirra jiru. Rabbi sallee haa milkeessu. Yoo dhugaadhaa nama jajjabaa gaggaarii akkasii san jala yoo yaanees beekinuma guddanna. Maaliif amma inni sammee feemasoo barra guddaa wallaahi haa umriin qaban amma warri amma gartee maqaa arrabsoo maqaa fokkotaa waan fokkotaa dalagu kuni haa yeroo fayyadamanii malee umriin isaanii ni gabaabbatti. Maaliif waan rabbiin jibbu waan ta'eef achis siqan. Garuu tola yoo dalagaa deemne waan gaarii dalagaa yoo deemne nama wali harkisaa yoo yaane beeki guddinni keenyaas rabbi birattis nama birattis jaalala harkachaa deemuun achirraayi. Namni waan gaarii dalagu kun yoo kufallee nama qaba kufeechitti nafu. Garuu namni irra kalee waan hin taane dalagee waan hin taane arrabsee nama walitti diraa ture guyyaa kufas namni ciisa kaasu hin jiru waan qabu namni
inni kalee waan akkanaa dalagaa ture jedhaniin sanumaafuu haruma gaarii kana harraa qabannuuyi jedhan uummanni keenya warrummaan amma beebasaas ta'ee beektoonni warri gartee dhageettiin markatee asirratti miidiyaa irratti hordofaa jiru kun hanga dandeenyatti cinaacha isaanii gaarii qofarraa haa qabatanii karaan nu baasu sanii maaliif amantii teenyattis buunee nama keenyaas walitti dirree gosummaadhaan addaa qoonnee sadarkaa hamaarra gartee gahuurra waan boruun tolle dalaguurra waan gaarii yoo hojjennes ni guddannaa ni feemasnaa sanaan qabaafanii uummanni keenya akkasi qabatanii yaa'anii akkas yaa'anii kee bareeda inshaallah maaliif namni beektaa tattaaffii kheyrii godhu kun yeroofillee yoo wanna jee booda abbaan isuma atilleen akkasii jabaadhu caalaa kiyye. Galatoomi obboleessa kiyya jazaakallaa waan bareedaadha. Yaada bilchaataa sii galtee wanni barbaannu wanni sii galtee an barbaadus dhaloota sii galtee akka alii kanaa kan yaannisaa sii galtee yeroo hundaa'u waa jaaruu kan yeroo hundaa'u dhaloota kana fayyadu kan yeroo hundaa'u diinsaatiif waardiyaa ta'u dhaloota akkanaa kana uumuu barbaachisa obboleessa. Namni keenya beektaa amma fakkeenyaaf yeroo koo keessa jiraate bakka gabbaatee gosa arrabsitee diin kee xiqqeessitee waa barbaaddurra ni rakkadhe si galtee yoo jette namni keenya kun nama gargaaraa beeka. Mee bakka hamtuu dalaynurra waan akkanaa kanatti siistama akkanaa kanatti haa yaanu. Kanaaf obboleeyyan wallahi obboleessi kiyya alii waan jee hedduu si galtee waan gaariidha. Yaada kana mee waliifis sheer godhaati. Akkasitti nama keenya biraan haa geenyu. Wanni barbaannu beektaa yeroo hundaa'u anama fakkeenyaaf anaa fi aliin yaada gaarii waan uummataa tolu waan diinii tolu waan nama keenyaa tolu dubbanne amma nagaa si galtee as gubbaa hoo gabbuunillee hirribaanillee hirriba nagaa rafnaa jireenyaanillee jireenya gaarii jiraanne maaliif wanni nuti godhaa jirruu fi wanni nuti haasawaa jirru waan nama fayyadaati. Nama fayyaduu irratti waan gaarii godhuu irratti si galtee ilmi namaa nama kanaa ta'uu qaba. Namni yeroo hundaa'u gaarii yaadu jireenya isaa keessatti illee milkaawaatuma deema. Rabbiin milkeessaa deema beeka. Kanaaf obboleeyyan kiyya ol sasseenaa namni haasawuu barbaadu. Kanaaf manni keenya kun mana mazzabasaatti dubbatanii miti. Mana itti gosa arrabsanii miti. Mana si galtee paartii jala deemtee ani paartiin xiyya akkana paartiin xiyya bilisiginna paartiin xiyya woboodha paartiin xiyya shaneer paartiin xiyya juwaar garee juwaar hin jiru as keessa si galtee nuti bakka san hin geenye bakka siyaasaatu hin geenye nama wal qabatee hawaasa wal bira dhaabbatee wal qabatee gaarii walii yaaditu siyaasa seena gana namni keenya siyaasaan duro ansi beeku ati na beeku faamilii tee beeku irra guddaan nama warra isaanii quban qabne biyyaalaa tana ta'ee waa'ee paartiitiif maallaqa habaasu jechuudha. Waa'ee si galtee mootummaa yookaan bulchaa mootummaa dhaadheessuudhaaf maallaqa habaasu uummanni kun siyaasa beekaa duuba hin beeku. Dura si galtee namummaa fi maatii ofiitu quba qabaachuutu duursaa beeka. Siyaasaan ichi boodaa beeku dhugaa dubbachuuf. Kanaaf obboleeyyan kiyya yaadni nuti si galtee yeroo hundaa'u dhiyeessinu yaada uummata keenyaaf ta'u yaada diin keenyaaf ta'u waan namni keenya kun si galtee waan gaarii waliif dhaamu waan gaarii dubbachuu bakka gaarii si galtee dheeyxee bakka gaarii sanin bara illi teetii fi waan kee yoo darbite gaarii irra guddaa si galtee haraaraa si galtee sakkaaraa tiktook taanee jite wanni nuti dhaga'uuf deemnu waa namtu ganda gosaa wal qoodu ganda si galtee diin keenya irratti dhiirtii shiita uffattee bakka dhugaa dubbachuu bakka akkasii sanis si galtee sakaraannee leenca faal darbuu irratti si galtee kana goona wanni nuti godhaa jirru wanni isin godhaa jirtan haraam dalaguu jirtan wanni takkallee isinii barakachaan jiru akkasii obboleeyyan kiyya waan gaarii haa goonuun dhaamsa kiyya alii kiyya dhaamsa dhaammadhu anis firraaniin deema. Akkas inshaallah tuufittee wanni hedduu dhaammadhullee dila sin qabu dhugaadha akkuma beekee nama hasilaa arrabsoo fi waan hin taane dalagu nama meeqaa daawwata nama waan gaarii dalagu kana asirratti namni keenya hedduu wannan jiru garuu immoo sooshaal miidiyaa irraa hangumaati hanga waan gaarii irraa fayyadamtu beekee rabbi birattillee nama birattillee jaalatamta maaliif jecha tokko jecha ati gartee asirratti dabarsitu kun wanti kun si waraaba hamtuun daldala hedduun ni waraabamti
waraabamtee qilleensa kana marraa takkitti jecha tokkicha ati waan hamtuu dubbattu kana nama kuma meeqaas si dhagaa. Nama kuma meeqa bira geesse. Jechi gaariin akkasitti dubbattus akkasuma namni kumni meeqatti qaceela. Namni kumni meeqaas itti si jaalata. Namni kuma meeqaafis furmaata taataa beeke. Akkasiiti itti fayyadama sooshaal miidiyaa kanaaf gartee namni keenya arrabsoo waan adda addaa kana hundarraa if deebisee waan asirratti dalaguu qabu waan silaa isaaf boruufis akhiraa isaatiifis aalii fira ollaa isaatiif biyya isaatiif uummata isaatiif illee ta'u hojjechuu qabnaan jaa ayyeessa baqiyya inshaallah walitti deebine warra biyyee wal bira إن شاء jirraa الله abshir إن شاء anis الله hedduu wallaahi nama yaadu makka keetii kana qabuu niin dhabe maaliif beektaa wanni kun qophatti illee ni sanuma yaachisaa beekaa miidiyaa kanarratti haalli deemuu fi akkaataan namni keenya ittirra walii jiru guulaalte baay'ee ulfaataa fi baay'ee nama yaachisa. Sanumaafuu ati illee jabaadhu inshaallah wal bira jirraa warra biyyee. أبشر أبشر قالتهم بليسقية فيادي جداك الله بليان كي أكما سيقلتو بليسقي نيالي دام سيسيني دامتي ونين تقولوا قبنو آخراسا سيقلتي تربي سنة يادنو مي تيك توك أنا خيستي خيسافو دلوني هررقي ورا تيك توك بليسين ونجا جراني دلوتا سيقلتي غارين الرائن دقامني dhaloota as gubbaa dhufee wal qoodu dhaloota wal salphisu dhaloota siigaltee dhiirti teenyaas dhalaafaa qullaa waraabdee as gubbatti gallakkiftu warra siigaltee safuu cabse taaneetti mul'achaa jirra. Mee kanaaf obboleeyyan kiyya waan gaarii rabbiin nurraa jaalatu hawaasa keenya gargaaruu irratti maatii keenya gargaaruu irratti uummata keenya siigaltee haarraan tana miidhamaa biyya keessa siigaltee beelaan jireenya kanaan dararamaa jiru gargaaruu irratti haa xiyyeeffannu. Waan biraatiin obboleessa kiyya obboleettii tiyyamee biyya alaa tana jirta. Aayyoo ta'e abbaa kee faamilii ta'e mee maal keessa jiranii faamilii ta'e siigaltee iyyaafadhu. Faamilii ta'e gargaarii uummata kee biraa deemte haganda keetii gargaarii hawaasa kee gargaarii rakkataa gargaare dhugaa dubbachuudhaaf tanaa beeki gootummaan tanaa bara. Namni siigaltee feemasaan ta'u jiru bara nama hawaasa kana gargaaru nama kufee lafa ciisu ol qabee aannan itti qabee bishaan itti qabe ha siigaltee rakkataa rakkoo baasuututu feemasaa beeka. Feemasa akkanaa ta'an obboleessoo feemasa siigaltee waan gaarii dalagee rabbi biraa kheyrii harkatu haa taanu warra yeroo hundaa'u siigaltee tarabbi yaadatu rabbi nu haa godhu obboleeyyan kiyya galgalli galgala jummataati. Wallaahi har'aan tana siigaltee as gubbaadhaa yoo bazabazaa dubbattee nama walit dirtee gosa walit dirtee diin kee kana waa barbaaduudhaaf siigaltee xiqqeessitee har'aan tana siigaltee waa harkatte wallaahi guyyaa boruu siigaltee waan san nyaachuu rabbiitu beeka. Rabbi biraa siigaltee dhufachuu hin dandeessu kaameeraan ka rabbii siigaltee kanamaa diileetoo ta'e ka rabbii siigaltee diileetti hin ta'u beeka. Jalaan baatu guyyaa hamaa san guyyaa ilmi namaa siigaltee mee gaarii tamiin dalagee jedhee siigaltee gaarii isaa barbaadu. Guyyaa san yaadadhu obboleessa kiyya obboleettii tiyya waan gaarii haa dalagnu jecha gaarii waliif haa dhaamnu bakka gaarii dheenee ilillillee haa darbinu leencallee bakka gaariitti sheekota keenya ustaazota keenya warraas gubbaa barsiisuu jira. Isaan san jajjabeessuun kheyrii guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf bakka warra gosaa dheeyitee murna gosaa dheeyitee murna siyaasaa bira dheeyitee nama gammachiisuudhaaf gosa gammachiisuudhaaf siigaltee bakka dheeyitee leenca kannitee siigaltee ani goota gosaati jettuurra nama siigaltee kheyrii dalagu bira dhaqee hirmaadhu isa gammachiisu obboleessa. Tanaatu siigaltee nu barbaachisaa. Akkasii obboleeyyan kiyya rabbi siigaltee nu haa milkeessu. Warra galgala kana guutuu as gubbaadhaa sirbaa buleetuma sa'aa tana sa'a namni siigaltee du'aayii godhatee rabbi dhiyaatu warra akkasii galgala kana waan rabbiin hin feene dalagaa bulu rabbi isin hin godhin rabbiin hin godhini warra kheyrii dalagatuu rabbiin haa godhu. Warra siigaltee waan dubbatu keessatti ilaal guyyaa boruu anniin du'aa waan gaarii takka siigaltee dabarsuun qabaa. Hawaasa kiyya kanaa fi diin kiyyaaf waardiyaa ta'uun qaba. Namni siigaltee goonni akkanaati ka siigaltee diin isaatiif waardiyaa dhaabbatu. Ha uummata isaatiif waardiyaa dhaabbatu. Ha uummata isaa siigaltee waan gaariitti yaamu waan gaarii yaaduuf hawaasa keenya kanaaf tokkummaa isaa jabeessu. Yaada tokkummaa yaada wal qabachuu siigaltee ka fidu. Akkanaa kanaatu feemas obboleessoo. Feemasni kana
feemasni keenya ammaas obboleeyyan kiyya bar mee harma gaarii halaallu bar feemasni keenya guddaan ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam karaa isii galtee ergama rabbii dalage yoo deemti feemas obboleessa kiyya feemasa addunyaa akhiraa taataa beek kanaaf feemasa jettanii ifin dararrina feemasa maqaa gaariin harkadheettanii sii galtee waan hamtuu nama dalage akka namicha saniitiin teette obboleessa kiyya obboleessitii hin kasaariin kasaaraa keessa jirra beeta kanaaf obboleeyyan kasaaraa jala rabbii nu haa baasu rabbii isin haa baasu waan gaarii warra dalagu rabbii nu haa godhu akkas obboleeyyan kiyya galatooma alii kiyya galatooma jedhaa gannaa wala garra ayyee yaana kee nageetti hojii ayyee nagaan jiraadha walitti deebine inshallah okay wala garra ayyee bye bye